caalaan ni taphataa is okay. Samiir ammoo ijoolleedha amata 25 wajjin guddanne Samiir saahiba kiyya. Inni amala isaanii qaba. Inni abbaa fedhe deserve godha jechuudha. Kanaafuu Samiir tokkoffaadha caalaan lammaffaadha jechuudha. Yoo Samiir tokkoffaa yoo rabbi sii godhe Samiir dhabdee dhabdu caalaadha malee Samilaali miti. Samilaali Osa Maalif. Osa Maalif dubbiintu gaafatamu. Samilaali jettee. Elluu caalaa jiru baasuun kun waan No. Akkam dubbiintu. No, Samiir illee atillee come down. No. Ija Awurooppaatiif ija Ameerikaati amma taati taasoo jechuun elluu asirra miidhameera. Hai booba katan nu laalamuu qaba akkamitti? No takarraa bu'eef elluu caalaa macarashaa godhu kanatti. Caalaan duwwara ta'uu qaba. Maali? No, maa musliima dhiisaadha. No caalaan lammaffaa ta'e barama caalaan je haganaa wannoo jetta taanaani maashaallah. Samiir la dura ta'uun barbaanne bara. Ati Samiir jiraatu barbaadde turte? Inni bakka bareetti. Rabbi rahmata si haa godhu kanaaf kan lammaffata si godhan. Amma kunuu ilaalamuu qaba. Ija siyaasaatiin ilaalaa waan obsaan deemuu dhala. yaadni siidhaa bareedaadha. Waan baalagee asirratti hin goone takka miidiyaa kanarratti taphatteeti nama gorsitee kofaltee taphatti. Okay. Amalli isii bareedaadha. Lammaffaa think ni gooti. Ni dalaga wanni inni siidhaa. Ni hubatti. Gadaatu qabneetta. Anu barni ilaalaa bar amma Warri miidiyaatu maraachine hanga amma. Haya. ana beekta obsa caalaa kana ni ilaala yeroo baay'ee. Waan ofii waan inni naannarraa sodaatu fan inni beekaa ati maaseeti. Maal sodaanna bibi yeroo ammaati yeroo jaarsinu jaartiitti gizee ijaan argu malee gizee rafee jedha jaarsinu bijaama uffatee jaartii garagalee rafaa jiru yeroo nammaa. Yeroo. Saanof saksaarabba. Sodaachisaadha. Hamzaa sheejaa birga laafachuudhaaf tafaateetti dhaxxeen argine himaa isa otoo isiin waraabee ofirraa waraabe. Galaafatiin ofirraa galaafate. Hamzaan duryeera. Hamzaan badaadha. Hamzaan ayyaa. Haddaan iyyaan kamsaa jiru. Namni paaspoortii isaa cabseen paaspoortii cabsee itti seena. Abbaa feete Hamzaa rabbi namatti hin kaasu malee namni inni xiqqee tokko nama. Barakaallee hin qabu. Caalaan kiyyaarraa gorii tokkummaan Oromoo silaa dubartii moo dhiiraati caalaan kan ta'e rakkoon qabaa beekti abshii. Caalaa irraa gorii haadha faaxayyaan yaabota hami dhiirota bultii na balleessu. Oromoo dhala moo dhiira silaa? Waan ofii si mucaa kana niin beekaa nama Qabiilli silaa. Ana baana nama gaarii naan jette. Akkan. Ati kene iddoo wali jaadeeroo. Kadafla nama gaarii moo nama gaarii miti Samir. Nama gaarii moo nama gaarii miti amma. Ati sin gaafa Samirin gaafa dee dhaabbadhu. Eko Samir nama gaarii moo gaarii miti. Yan taane barkaniini machuu deemu. Ati sin gaafa ne dheeyika. Samir nama gaarii moo gaarii miti. Inshaa baana rakkitoo. aboo caalaa atillee nama gaariidha garuu xiqqishoo walaa qabda. Walaa qabda Samilaal hin geessu. Oowwamo. Yoo fuute gattee isaati. Ayyee. Dana fuudhigaa. Yoo fuute ni adabattaati. Obsaan eega fuudhee irraa gore nama fuudhee fi nama hin fuudhe adda beekaa salaale. Obsaan maal ibsaan bu'aa akka ajaa'ibaatti bar wanta qaba. Muuxannoo qaba bar. Muuxannoo. Experience ajaa'ibaa qaba. Nuti muuxannoo sanuu isaaf kan adeero. Akkasitti. No. Obsaa. Inni noo ajoo gaatii miti. Amma Samir faada. Inni noo ajoo obsaa noo jee gaamati. Namni hanga uummata warra haanii san jedha hafuu beektaa fuudhan fadhu beektaa amma dhaalaa dhiisaa ganaan dhiyaatu. Maaliif jechuun ilma waaqayyoo ta'ee eega ilma waaqayyoo ta'e kana. Ilmi waaqayyoo. Ilmi waaqayyoo.
inni hanga jara hafu hin fuudhuu siin jee war Samiiruu ni beeka caalaadha. Caalaan amma maal beektu rakkoon isaa ilma waaqayyoo ta'e ilma waaqayyoo ta'e kana ni badi. Garuu awo magara balleessina astaghfirullah. Naguma qaba inni sila. Alhamdulillah. Duraan sila naguma qaba. ni beekta gaafa kaani kana dhaabbatee fayyisaa aadamaa sirbee beekta. Ayi. Tokko namni jettan. Haadha faate? Wayye. Siigalee inni fayyisaa aalamaa fudhate. Shaggaan keessoo wal quba qabdanii? Kubbaayaan isaa sun isa quba qabatan maal qaba? Hakam. Laali Awwa gaafata kubbaayyaa nama jedhe kana guyyaa tokko caalaa wannaa bilbilee wajjin iddoo haasayaa jiru. Hiriyaa isaa tokko jira beektaa? Kubbaayyaa gurgurtaa laastikii kana jechuudha biyya bishaan itti dhugan. Isa san baadhatee taa'a. Sayyoo yaadadhu kophaa hiyya taa'ee keessaa si galaafatee bargaasa dhadhaa siime malee. akkuma qabu kaasaataan fayyadatti taa'ee si wajjin haasa'u jira barquma osoo ati ijaanna himuu baatte. Si nyaatee oola si cabse. Inni yakkoonaa bishaan dhuguuti si bira taa'e funna bira taa'ee dhugu fuudhu jira bara. Soorameetu. Bakka caalaa harkaan qabda bakka waan ofitti siinaa bakka egaa nuti deemti waan caalatti hina bakka qaddi aflaan hin dandeenye. Ana nama obsaan naaf latiin jaaladha. Ay obsaa fili fayyaa amma. Amma guutuu akkatti akkana fila. Bar caalaan bari yoo gartee ni jenneeti gartee ni taha inni ni taha. Dhiisuu qaba inni. Ani san caalaan saree bitatee maal jedhaa caalaan saree qaba bar. Waan ofiin beektaa? Saree qabaa. Saree maali? Saree faranjiin deddeemtuun tanaan akkana wanni godha. Akkamitti duuba mana san seenta mana akkasii malaayikaan hin seentu. Ala hina saree rakkoon qaba. Wal madagoo isaanummaa wal dagoo. Kana. Bakka taate kana taanaan siif ta'a. Saree ala hina. Alatti jedhamu sareen rakkoon qaba. Dhiitaa fi saree isaanii dhiitaa fi irraa mushittaa sanboota alatti hidha. Alatti illee hidhuun ta'a duree qabbanaa jira biyya faranjii kana. Ay sini isaan lachuu walii qaban hidhanii mi walitti hidhan saayibi. Isin lachuutu ni hidhamta yoo hiitan. Lachuu qaban hidhanii mi atis. Awwa Samiira yankuma deemtetti jalaa kanani waan ofiiti. Saree irraa fudhatanii waan ofii saree bakka sareen jirtu maal gooti yooti. Baay'ee dhibboodha. Guys, Abdi Fadis. Jaalomsaa Aruus Akan. jirta Jirta. aboo si bachiise Aruusni immoo Aruusni eega gaafa kan na bachiise arraan tana nuti deebisee beeyta. barsiin dhabee baranuu gurbaan boo Aruusuma lama bakka kennanii fi dhiiroo jiran kaan shakkuta. Aruusan seeneer ni seeneer aruusa jaa'ibatti seenee. Hojii haa bulchu boo. Amma edanuu jechuun guys Abdi Fadis muuziqaa haaraa naadannee jira muuziqaa sanan gammatti keenya taa'u jira. Edanuu aruus baadha jedhamee edanuu gadhiifama. Arraa Aruus baa. Aruus baadha isaa ganamaan kaanee shaashaatii jira. Uffata aadaatiin maaliin faayachuu deemnarra. Meeqa gattee isaree? Amma jaartiin eegu jira hanga isiin biirii saaloon jirti bakka itti ni ogu. Achi keessaa isiin baatee deemna. Diimattee boo intala tanuma biyyaa fuutee fakkaata namni dhalaa biyya faranjii fuudhe duraan hin diimatu ni gurraachuma. Wanta biyya faranjii kanuma akka biyyaa waa hunda qoocoo fi quccoo fi tumaa fi sirraa mul'attii bara. Buchumaas dhuydee jirtaan se'a. eega. Warri nama biyya alaatti fuudhan Aruusa nama hedduufiin godhee harkee akka keetii tolteef hin harkine bar kuun hundi barra feestaaluma ibidda keessa bu'ee baabar. Saahib ani tiyyatuun gaariidha rabbii qaceelche. Maashaallah. Du'aa itti goote muuziqaa sana edanuu dhaggeeffachaa bulla edanuu Aruus baadha. Yaa.
asirra dhuftaniiti taaptaap godhaati warri haanis taaptaap godhaa dhaggeeffatan. Way feestaala fidde bu'ee jaan boo. Maali jirta maali jirta? Anis ammaan afaan kaachuu jira. Beera tokkotu ballama ta'uu qabaarree. Dachii sana guutanii tattaafina gartuudha. Maashaallah. Taphachiisi gata shaashaa godhi. Shaashaa godhaa jira bara osoo orgaana dhawuutiin sigarraan. Addaan dhaabee obboleessa keenya tokkotu har'a keessummaa na dhufeessa. Sirba kiyya san bara akka ajaa'iban naa dhoofite sirba san. Yaa dureetiin meera saaru sirraa ilaalu. Fuulduraa fi sirbeer san ammaa fi mitiir. Yoo xiqqoo takkallee akii namaa qurramni dhufe gartee boorsa ala namaa kaa'uun akkan dhufneef. Yaa boorsa dhugaa keeti wallaa boorsa ala namaa kaa'u sanniin jibbaa. Takkanaa keenyaan hin deebi'u beeytaanis nama aaru. Akkasii warra akkasiiti jedhan. Wannummaa mataa kun itti dhadhallaa'ee boorsaa kanaa bara. Ani boorsaa takkanaa keenyaan hin deebi'u. Ilmi namaa nuuf hinaafa gadin ciisu. Nafsi daraan addaan nu diige gargar nu baasuuf. Hin dhagahin waan hamaan sitti odeessu. Firraa eegii booddee haa usee callisu. Yaa dureetii mayra saaru yoomuu sirraa hinaaru naaru. Kannaa kiyya isa guddaadhaan kun. Wallahi kan ajaa'ibaati. Guys gartee sirba haarawa jechuun naaf gadhiifamee jira laata. Waan akkam beeytan isin. Naafi abdii badis kana jidduu jaalala jirtu beeytan. Waan hin beekamu. Sa'a 18 buusarra sa'a 18 ta'anii isin dhufee biyyaa jettu. Sa'a 18 mee. Jaal obsaa welcome. Obsaa Ahmed. Obsaa Yamani moo? Tekno. Gar obsaa teknotti beekamu ni. Ayya maali boo ulaa irra darbitan isa? Dinosaur. Tokko an wannan sai ulaa ta bishaan keessaa loon afaan see. السلام عليكم. Waalaikum salaam obsaa. أكم نجا جرتو Obsaa keenya kame. غاري ده بيا قطر جرة قطر بيتني Qatar. Yep. Arif. Itti lallaalu jira bara kooti. Yoo itti fuftee barcaa kee kana beeytaa yoo wal dhaqqabne. Barcaa kiyya ni dhaqqabda malee. Yaa yoo wal dhaqqabne. Ammaan gattaa'ee baranu. Yaa siyaatil kana beeytaa yeroon duubatti aante akka Minisootaati miti amma Waashingtaniin jiraame. Ganaa. Egaa akkasi dubbii. Yaa sa'a 12 hongeenye kana barraa. Adda bara Ameerikaan tun. Kana sa'a 12. Ayya. Afrikuma jirta kaati akkas taanaan Saawuz Afrika jirta. Maali gaafuun sa'a 12 gana. Boodatti charkifatte akka Minisootaati miti. Okay. Afaan bariisaa wala garreechu sa'a zulzulota sa'a afaan na gogo. Sa'a ati. Manaasoo malee afaan hinaasu inni san gartee. Sa'aan sun sa'a kasaaraati yoo kuma qoy jaal kumaan kun maaliif silkiitti hin kaafne kumaa kana hogguntaan suuraadhaa fi gartee waan masritti arabni afaan si cabsuuntaan sooshaal miidiyaa irra baasaa jalaa kaasisin jeejiiti. Gaggara galchinaa miti harkaanii hin tidha bara ammaa asin jiru malee silaa Minisootaa jira addee ol gaara Minisootaan jiru malee. Yaa Minisootaa saa meeqa garaagarummaa qabdan? Sa'a lama garaagarummaa qabdi. Alla jechuun addaan fagoo boo iddaan achumaan. Ayyaaraan sa'a afur gabbitii Minisootaa irraa fagoodha. Akkuma nama Jarmanii kee Itoophiyaa dhaqee jechuudha. Baay'ee addaan fagoo. Awoo bakka akkasii. Ay nama dhibbaaf wayii jiraa'us jalaa edaanuu gandi edaanuu baga aruusa seente siin jettu dhufamu. Aruusa taa'u. Yaa huno adeeroo jiimboon ma huno. Yaa bakka TikTok nama ijoollee xixiqqoo as gubbaa fide namaan lolaa jaanii jedhe. Uno obsaa kilixoo jirta yee jedhu jira. Bilbilli bilbila meeqaa hiikaa
Bakka walitti deebine jaalomsa. Ayye sitti tolaa gartee miti jaalabdii fadis nama jabaadha gaafa kaan akkasii Obsa baga gammaddee. Salaam alaikum. Waalaikum salaam warahmatullah. Baga gammaddee baga rabbiin guyyaa saniin si gahee. Amiin amiin. Guyyaa sabtii sanii. Namatti illee himtu. Baga rabbiin guyyaa sabtii saniin si gahee islaama taate amma yennaa miree. Baga rabbii guyyaa saniin si gahee garuu dubartii ajaa'iba harkatte fakkaatti horaa bula. Maanutti nimini garuu cidha kee fuulduratti. Achiin jiru gara Minnesota hin jiru. Tole ayyee. Bikka sanirraa waan fagaadhee fi akkasi galatoomii abdii fadis galatoomii jaani. Habaa biyya. Haya ganda keenya soo kutanii Wanni reefu idaan tokkummaa Oromoo jennee waan ofiitti caalaaf loluu turan idaan dhiira seenya malee dhalaadha. Dhiifama haala ta'e. Yaa dhiiraa miti laa dhalaadha. Dhiira Yeroo jennee hedduun seena mana obsaa kan obsaate kamiin nan beekne isaa. Anduuba namaan fuulaan harkina akkamittiin beekan kottee ilaalee nama mataan beeku bar. Yeroo hedduun seenaa migastii keessa. Egaa maashaallah garuu ni seeta akkamittiin wayin miila ilaalee nama beeka. No ani boon barbaanne garuu hundaafuu ayyee ani dhalaadha warri tokkummaa Oromoo warri hin beekne asumarraan baradha. Ati dhalaadha eenyu maqaan Dala isaati bees kaameraa bani. Caalaati. Caalaati faana beeyta. garuu muciyyoo namaa arraabsitu san fakkaata. Kaameraa bani. Wallahi nama narrabsu no. namoonni uummata normaal Wallahi nama loof narrabsu. fakkaatti komti gaan sagaleen Makkiya Ooyee boo jirtaa wafco. abbis yaa waf ceesu. boonde Zila obsisha maqaa raa godhi booni gabbeeni Maali makkiyaa jennaan gabbuuta. awo gamaa koo jiraan beeytaame jarru guyyaa sabsiidha. Ilushaani deemtaa? Yaa amma guyyaan safti amma gabbueeti. Obsa makkiyaan jammaa baklaa faadha baklaa jeetami. Ayyee bakka. Raa godhi qaboo gadi aflaha. Bakka guys haalleen karameellaa nyaadhaati nageetti. Akkanne uffata jaartiin ta'e hin jirre moo hin ta'u? Isinaaf kanaan kanaaf noola. Haya bismillah. Kutee Ilushaan? Bishaan kutee. Waan ofii Nama jirtaati. Samiiri. Amaan hin tarmaan jira ati yoomuu jirta. Waan jira yaa kee. Eessa badda nyaata yuusu war. Nyaarumte. wajjin janaa Balaan dhiisi. heeruma. Alaa gabbuyi. Gabbuyi. Fuuti amma maalitti naaftan deet. Bahigyaa black. Useeyyee. Wuxaa. Wuxaa jechuun buyyee jechuudha. Afaan Oromoodhaan malee. Waan dubbisee baa'obsii nagalchii daqiiqaa takka qofaa. Maal dubbista? Walaloo dubbista. Namaa walaloo isinii dubbisuu deemaame. Waan dubbisee waan dubbisa. Waan dubbistu qofa dubbista moo seentee makiyyaa. Waa dubbisee baa'obsa nagalcha goota akka daqiiqa takka qofa. Waan dubbistu qofa dubbisteeti deemuuf deemna waan ta'eef. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullah. Mata dureen dubbisuu deemtu maali? Qubeen kaisaa irriche waan ofiin dubbisuu barbaade waan ofii qofa dubbiseetiin baa'obsi. Ni doongol. Qubeen jarjaraan galchutu qubeen. Ati piraankiin irra daleeyda?
لا والله أنا ما فرانكي دلقومي تقول بيدانا أو فين جدو ديسي هنا ولا الباخرة رب الرئيسي بر ترى وانا في ديران تاني لا ما قلت هذا بسلسل إيه هذا فاتي برباديتي بس ما برباد زين شمارة لا وانت غرغار مسجد تكران جرا سنما نغرغار سجين بكاي دوكا لچو جرا سنما anu ne ndufati mi amma deema nu dhufeetin isin gifting keessaa qabu isin ergaati amma ni baana amma yeroo awam sa chau baka guyyaa gaarii qabaadha Obsa sitti haa tolu hangasmaa siin jechuu seeneeti sitti haa tolu chau. ayyaayee galatomeetis Obsaa guyyaa gaarii maal jaaniini arusbaa gaarii nurraa fagaattu sinuma dhiichisnaa guyyaa takka gool deebitee moo maal jaani isa hoggooniif karam dhuftee jaan so akkasii hin badini arusittiini salaam jeeyini video isinii banna yoo rabbiin ulaaffise faa video isinii banna garuu qooda kiyya saanaa kee kaawwee na erga qoccaan hin jirtu nyaanni guraagee takka hin jiru qocooni caccabsaa jira caccabsaa jira na erge waan ofii jedhaa bakka hundi isaanii waan ofii biizii irra jirti bilbila bira hin jirtu so warri gargaarsa bikka jirtan makiyyaa ni dhufnaa nagayaan tura Obsi guyyaa takka ani harargee baa naagoro guutuuti haraan keenya san nam takka miidiyaa irraan qabnu hammanuma kee kana naagode guyyaa takka hamzaajiin naagode guyyaa takka reediidha ni kana godhi la gargaarsuma kana guyyaa takka yookiin manuma kee kana naaqabiin je guyyaa rabbi sii laaffisa kana keenya saniin nam takka hin jiru nama biraa si gaafadha inshallah ko samsa Sheikh Jabir illee harkadheera ko isaaniin dubbisa keessaan jalaa dubbachuu hin dandeenye okay ayyaataati